Jittuun maan Oromoo bakka jiraattan hundumti keessanuu kan jirtan jechuudha. Haddas viidiyoo lammataa qabadhee keessi koo na dadhabee jennaan deebi'e. Innis maali? Waa'ee madhimma Oromoo kanarratti baay'ee garaan keenya nu quuqame. Kan du'een awwaallatanii Haacaaluun du'e jennee qurxii isaa beeknee awwaallanna jechuudha ilmaan Oromoo. Garuu duguuggaan sanyii eegan irratti adeemsisee jechuudha. Har'as nu deebitee yeroo Baqqalaa Garbaatii fi Jawaar Muhammad qaban bakka isaan buusan dhabame keessi keenya Oromoon takka